buna nagadu fi nama buna nagade kasare fi namni biyya rabarra dhufe ragaadhaaf hin ta'u jedhu ragaadhaaf hin ta'u jarri kun lama ragaadhaaf hin ta'u wanti jarri odeessanu sirrii miti wanti jarri dubbatanu sirrii miti qaamni lama kami jarri jennaan warra nigdi bunaa keessa hirmaatanii bobbaanii maaliif yeroo sana buna irra uko nagaddu birri guddaa argatta gaafa kasaartoo sanuma sammuu kee keessa jiru iyyummaa kana takkatuun barattu achi wanti odeessu tundi si jalaa badaa achi deemte kaalkuleet goota salaata irra teesse osoo faatiyaan qaraamoo ati kaalkuleetara gadi baasteetuma kaalkuleet goota waan akkasiiti warri biyya arabaarra qabamanii dhufanis beekte laayifin jara asii qananiidhaan jiraachaa turanimi viizaa yaadanu maarree yaadanu gaafa qabamanii yoo inu maareetamu ni gaduu biyyatti warri ranawwee jechuun siif galagaa jechiti kanaafu amma Aljazeeraan kaataagorii sana keessa seenee jira Aljazeeraan irraa ture Aljazeeraan baay'ee jaalala ragaafamatu miti anaaf riyaa malee eenyuufis miti dhagaye Aljazeeraa dhiisii dhaabbadhu taragaaga'ii tasgabbaa'ii jennaan barreen gaddaa hoogganaa irreechaa ture asitti Dubaayitti hayyee jenne osoo waltajjii gaggeessuu hayyee jenne fudhanne har'a gaafa inni biyya kanoo sheekan ta'ee ishi kunis deebi'u bar toobachuu toobaa jechuun waa hundarraa sheeka ta'uu qabda ga erga ta'e immoo guyyaa irreechaa dhibbaa godhaa ture intala tuutumeyaashaa hin qabne harmisi akkana jigee gurguddaa asirra fidee geemii taphata nuun immoo shirkii dhambayinaa nuun jee nuti ishee osoo dhiifnellee idimmoo guyyaa sana maal godhaa jirtu ture beera laaluuf deemtuu chikoota laaluuf deemtuu bakka irreechaa nuun jedhemi inni guyyuma sana guyyaa tokkollee hin dabarsine beeki Aljazeera kunoo halaalaa jennaan waan deebisuu dhabe beekta ittiin geemii taphata intala oromtittii tokko intala dubartii tokko kasila ijaabatti kaa'ee niqaabatti kaa'ee achi oksee kaa'u akka shari'aatti yoo ta'e jechuudha شهر عليك كلا تعلم. ساتلي هرمسي لي في ده الدنيا تساتلتي ويا هلالا حرامات وبتشوفه. الجزيرة هرمنا ما ساتلو. الجزيرة كنا نياتا قصو جمين كنا نياتا كن. أتما أبان جدي خفيف كذي حرام كيسه هو دكارا جرات تو بدو نما مال تجار. أن كرار رنجمو كنا. Gafan to badde garu yon to badde wan to konsima guya to konin to badde yon to badde mo gutuman gututin to badde gar rabbi tilebe fula rabbi debe yo zazulu no findu ti dufte maltat sun kada rabbi sun mo gafa guyan gafan alade nakadare ilmina ma atille kazabata wa khakira ka jannata gafa dalatu sikadare mejira anati sikadare mejira كوندا كينيا كدر ميجر مو كقراتي سيني بيسو يرب مخنا إن شاء الله يوم خرطوا يبادي خرطوا يبادي من ربي فرارم يواني سدكمو حرام دلكمو نيتي فود جارتي تيارا لا ولينجراتا عذابانو في شك ورب عذاب ننقل شنما ما شاء الله وانو ديك إيه يوجي جولا علي برا لا أكفى كينياتي أكيد ما والله يو الجزيرة نكسيت جنة سينة ميلا سان كبي لو كذا كبي ولين عذاب سينة ملء يوكي ولين جنة سينة ملء Hamza. Soda rame ko kumi na kanahan ni. Hamza, soda kumi na kanahan ni me saka ko kumi arkembe ko. अगर मार दे समाई कपड़े नहीं पर अलजजीरा कर रब्बी सादे बे मस्जिद इजारा मदरसा कर कारा हाय شي جنة كويو مريتشا سنة كويا تو كده دبرسو دبي انتلا توت مياجا غونه هرم اكن جيجي كنا فيدي ازرتي هافي ما جمال جيمي تبتا مياجا يجوكا هرم ما جمال هرم كابو تو كوني
afaan oromoo Charkiyaa wasaarte wal asumi eeggataa jira wanta aleeti waan biraa laasaa kuno Kabatin dia karya wallahi sos baca. Ayo berganti pikir kita jalan lagi sama kenapa? screenshot ko na na di sa yo Again wallahi please. wala Tutmaja tali har isi akana jigela akana fake wote har malala giftin na kenna jed wala isi isaf kennu dideti wala para para dina ngalo komanti ko dami warre barista. isi Abagin di Al Jazeera tamadu malif si barbaji si ate recha barbade na kudan de ta fe to fudan de ta asla ni naftu Dirci gafa Al Jazeera di deme halala gafa ni irhafe harama malje chu yo fi demu ni se Inni waan duro bayyana nu sinje jajira chuma wara namni wal duro islama namni wal duro shahada qabata recha malif de garra yo jenne engada agarsiifne jirra ifatti debinsa clear habibi infine tanyati koy infine morka tanyati Dubai lai enu nu morka tati tanyaka addu akuma adunya tu jirra na dubin jirra oromon ni jirra estumatu ni jirra dabar menu ti amanta be qabna menu timman annaka najaib sizo karabiti yodi atikadiatu oromo ardi kanarati rabbiti kadiatu kajal kabe waqa tokkicha jira jere ka amane oromo ko habar ardi kanarati kajal kaba quraish le rosana akala namanti beki mukana manti oromo isma utu takara isma utu takara dana isa wali kata si Al Jazeera dubin ingallef garami garasi jechun dandenye garu dachi kana sami kana ka ume waqni tokkicha akajir waru kajal kaba ubatenyun oromo ya rabbi subi wadda ni magana khaye wadda ta hasawa birana ta sajira no recha kana gare to koti kennu difne amanta kes achiboda amantan ufe jirala rasulli le ufani ergamar rabbi ufani sallallahu alaihi wasallam amsalu lafanu kani akata adim salafanu kani tartiba lafanu kan clear ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kana karan kenyami Allah kana jina malgon recha kana salawata bu sama komanti salawata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itidala guna mala abagin aka oromoti daga kana ko fadu bademba nin usa amanta kamifu wala waqifana orthodox muslim enyu fonkeninu guyarre chakana guyato kuma oromo ada oromo sirna oromo jenne la fakenye bak namni amanta gefachu fedu guyatti anu yokin guyya dursa afudatu kanarati qabsofne sirrisu qabna yote ille kanan jeda ayya abagin di amati Al Jazeera tisi arsa sini Al Jazeera tisi Si ulahama ilmana bajfar gidduutti ka'e kana gidduu seene gudumma furanne jannati dari ba fituu qabna lolahamaatu deemaa jira waan ta'eef Al Jazeera wanti kana dhaabbachuu qabaama. Kan immoo lola kana qabsiisaa jiru naaziruma eenyuun intinaan ta'ina naaziri kan dubbii kan qabsiisaa keessa galu Al Jazeera amma mitu qaraba Screenshot ode alkakaba beki asal irrecha yuda tabaki di dubarti sepade mtai wa walbe kani fogala masa da ani moti wa arma gudi sunin kabaje yoni wana dubbate har masana ala dawati na ke gudi setin abdazira oji matta sufan de makana jinan akani wan da wa kurju kana ita screenshot bode ya wajji والله screenshot bode ke mala gedenta kuno halala sanu guya recha to kole sila dabar fati baro dabar gari to resela
guyyuma irreechaa sana intala xuxumeyaashee ofirraa qabu. Gaafa sana jalataa ilaalaa ture. Abbaa gadi beena dhiisuu dideen. Mee wallahi. Jaajiba rabbiitti bargochii Aljaziiraa Ragaalaa qaban. Wallahi. nama jala qottan koo inni godhe waan fedhe hojii waan fedhe yoo godhe maa akkasi jala qotuu dha Wallahi hin qotne isatu nu tuttuqeedha beeki. jechuun egaa namni akkuma dubbii afaaniin dubbatu gochaanis agarsiisuu qaba inneeti gaa. Akkana erga sheeka ta'e sheeka ta'anii argamu. waan sanirratti diliin wal dhabara waan diliin wal dhabdi beekta. Ilmi namaa kun laal eebii ofii dhufata amma isaa kimmaan kun waggaa torba saddeet dura sirba irreechaaf sirbe silaa zamana kana salphadhe yaa rabbi dhaadhee jedhee toobate kan uffatu qabu deengadda tiktok irra fidee maxxansa. Ani kan jedhu eebii rabbi nama sattare kana namni Ani isa kanarraa illee waan ajaa'ibe beekta baatii. Durii Oromummaa harka beeree kan hin qabnu beektaa Oromummaa durii itti guddanne seenuutu iyyuu nu barsiise minnoo mindilloo mana keenya hin jiru beektaa nu orjinaala nu hadda sirbisu waggaa 11 ba'e waggaa 11 har'aa ba'e innaa Oromummaa orjinaala sana qabna jechuu barbaanneeti asumatti nu beeka guyyaa keessa waan arganne miti akka kan jara Hamzaa kana. laale alaal Oromoo Dhageegaa ifiif tuqee fedha kaase dhaggeeffadha laa amma isintu gabaa gaafatee ifiif tuqee fedha kaasa. Namichi kuni guyyaa jimmataa yoo ta'e uffata tokko qaba jallaabiyaa uffata aadaa irraa hodhate tokko. Baatii soomanaa gisee dhuftee haloota kafe kaa'ee taa'ee quraana guutuu beeka sanuu taa'ee quraana hunda karaa. Silaa amma sa'a kanatti jaarsa laate mana guddaadha. As garagaltee tasbiitii harka qabattee subhanallah jechuudha. Iidii waggaan ga'ee jennaan achitti suuraa jallaabiyaadhaan kaatee lakkoofsa jumaan ga'e footoodhuma ayyaana iidii irratti kaate sana nutti dhoofda jumaa mubaarak jumaa takkaa karaa jumaa ba'een beeku bar kan ayyaanaa fi iidii ittiin naqeeyyee lakkoofsa jumaan ga'een poostiidhaan afura. irreecha waliin funni dhaantee asitti illee. Injiru irreechi. Koree na tuqee jennaan balbateera la. Dhiifaa waliin irreecha Dubaay oolte taanaan jaartiin ta'e. Foolleen Kaayiroo keessaa tokko ana foolleen Dubaay keessaa abbaa giddeetii haadha abbaa giddeetiin bultu amma booda. Inni amma isaa giddeetiin taate bara. Tokkoon keessan akka nafe. Ani koi abbaan giddeetiin isaa yoomtu. Irreecha fakkaatu ture min maalat ነው? Qabri bu bartorbaan tokko isin hafe fakkaatani mee maal wantu isin hafe rifeensi illee gina walakkatti isin ga'e yoom toobatu eddan isin lamaan. Shurrubbaan hojjetadha habibi. Rifeensi yaaboo baatii tokkotti shurrubbaa godhee si agarsiisanii beekta kan immoo. Saluu ta'e tofaan baay'ee tamaamee fakkaatti gara godhee deemta. Shirii torchii kana maa kottu. Gara godhattee deemta gara lama asii ni beeka Nasri illee ni beeka beekta. Gaafa sarki Nasri anoolee asiin jiru. Wallahi inni rifadde gaafa viidiyoo sana argu ofii kan koo. Dawaa irra guree baatii tokko keessa shurrubbaa godheetti deebiseetti agarsiise. Ati garuu daawwa makeetiin sirreeffattee mi wannaan deemne turkii minaamin hin deemne. Turkiin deemne isaati lakka. Ambar waan deemte see duraan viidiyoo teeta turte deemtu laalee amma zamana kana hoggas gaari waan dheete see bira. Wallahi hin deemne takka. Arjaa qoricha siyaa erguun jira abbaa giddii bira dawaa hin deemne. Viidiyoodha dawaa qorichi. Ani koi kanaan galle abbaan giddiitiin saaqee yoo malaata. Viitaaminii aduu keessaan argata barkan kee umurii guutuu viitaaminii tokko tola. Adamma isaa deenuu kana guddisee jennaan Oromoon gabaa ilaa salfiidhaan dhufti gaafa sana na bira. Dawaa ergitee fi jirta. Anarratti piraaktisii ba'uudhaaf fiyatan irratti yaaltaa si'an beelada waa hantuutana seetem. Ada apply irraa kaasuu tokko. Isaa kati dhiyoota namaaniif deemtee deebite mana waan deemee isaa kati. Karaa narraa buqqaatee
narraa buqqiftee kaatee hin ta'u deemette naariyatte bar. Malee hamsaan keenya duraan ni qabaa rifeensi isaa. Koya abu gaafi qabaani fi bu'aan kana waan qoosaa godhanis isaaf dhiyoo tana mannaawanii deemeeti achitti rifeensi dhiigaa ture hedduu keessaa yaa mataa keessaa jedhanii. Rifeensa asii dhiibee keessaa yaa jedhanii biraa deebisan. Ramadana keessa. Isaak serious. Ramadana keessa seriously Ramadana keessa intina qabanuun jedhanii maqaansa qinnaashii qabanuun jedhanii naan dhaqne akka hoodhaatti ciibsitee mataa kana dubbarraa buqqiftee fittee. Wallahi rubane Achi buqqiftee kaatee rifeensi kan in gurgurama ta'een beeku walitti guurratte kaate deemi kan keen dhaabamu ennaan hangalee maasha gadhee. Dhugaa qixxee dudubba kan akka jiru buqqiftee fitteetti bar. Booda bakka dhaabbiirra gaafa geessu kan keen dhaabamu galinaan jetteen naan. Isa rifeensa kana deeffatu Ejjitii ture akkana baasiftan. Birrii baasee dhiyoo achi deeme asii akkana jennaan booni qoostan jeetumaa dhusee beektan. Gaafi ani si gaafadhu sodaa keenya. Abbaan giddiitiif gaaffiin yoo malaa toftee lama fakkeenyaa fi umrii jaraatti beektaa namni wanti bartu step by step jedhame. Akkam. Yaadaniira. Akkamitti noo mucaa daa'ima kana kan kee baatee dhufate. Daa'imni eenyunni. Ana moo Hamzaadha daa'imni. Hamzaadha kan. Allahu Akbar. Nasri Adoole namumti Nasruu jedhanu kun namaaf nama waliin nyaachisu. Hojiin jala. Gartee karaa inni deemu warra dubbii yaa gurbaa gura amma siifi maamma biraajisiin akka inni walitti jiru ammaan arge. Ani mee dara kana lamaan gidduu taa'ee kan wal nyaachisaa jiru Nasriidha. Eenyu numi. Barjaa bakka waan arge jedhama fiigala jedhama fiigee dubbii baasa wallahi. Sanyii abbo gargaartu baay'ee dhistee teessaati garuu. Ani suuraa kanan kaase screenshot ka godhe of ittisuudhaafan. Bannaa tabbaa giddi mee dura keessaan marii goona keessaan nutti ergime marii goona waan sanarratti. Abbaan giddi suuraa Aljazeera ana waliin qaba. Suuraa sanarratti dawaatti naqeewu harma sana guddisa yoo fedhe. Abbaan giddi suuraa Aljazeera ana waliin qaba. Suuraa sanarratti dawaatti naqeewu harma sana guddisa yoo fedhe. Ol. Suurarratti ijoollee lafarraa bitte silaa. Abbaan giddi lafarratti suurarratti ilaalu. Suuraallee guddisa eegalteetisa. Wallahi kiyaamaa. Dubai kana kun tokko dhaabe jaalu kana keessa barbaadde Dubai wallahi. Nama naaf galata qabu. Jimmarratti artistiin 8 baqatee yoo na jalaa fiigu. Aljazeera ijaartillee waan jedhu. Modii tara kennaa fi ijaartii teeti maal mormiyuutu goota jakee haufani. Abbaa giddi duba ashitti waan jirtu dawaa sun meeqaa bitadhaa jirti. Asitti abbaa harmi kan ijoollee yatiimaa jirtu. Fardaan dhufti yoo fedhi fardaan gulufaa. La kagana dawaa. Aboo jaartiin hin dhuftu amma jaartiin hin dhuftu. Ijoollee yatiimaadhaaf abbaan taphne shanoosiseen guddisuu ashitti. Kuma deebisu kaayiroo kanatti banna ka na barsiisi ummaa uummataa deebisa. Ati kophaan gaafii saniin gaafadhee dhagadha. Waliin hojjenna. Kanaatu siistama isaa karaa sii banaan. Bakka siistama sana agarsiisiiti. Investii Chaayinaan dhuftee Itoophiyaa keessa gootoo itti kaayiroo godhu. Abbaa giddi dha. Abbaa giddi isaa ittiin godhu.